waan isaan jedhan sana guutuuf yoo sana guunne nuti illee dhiibnee galchuu hin dandeenyu waraanichis tole kan jedhu nuuf fakkaatu kanaaf rakkoon bakka sana jira jechuudha. Ayyee gara dhumaa irratti egaa yoo haala hamma jiruun wanti ittaanu maayinni akka dhaabaatti maal jettu maal dhaamtu? Akka dhaabaatti nuti yookaan waliigaltee keenya isa duraanii sana hirmaannaa maanguddoota keenyaatiin isaa ta'u suduudhaan waliin dubbatuun isaa ta'u akkatti waliigalle sana gartokkeen guutee gartokkeen utuun guuteen hafee utuun ta'in isaanis kan isaan ilaalu guutuu addi bilisummaa Oromoos kan isa ilaalu guutuudhaan waan kana milkeessu. Inni duraanii ta'uudha yoo baate haaraatti irra deebinee waliigaltee haaraa tolfannee akka hojiirra guutuutti nuu ta'utti gara lachuutiyyuu erga wal hubannoodhaan nigoosheetti ta'ee booda isa kana deebisanii hojiirra oolchuudhaan nagaa buusanii Oromiyaa diigamiinsaa fi ajjeechaa hidhaadhaa fi roorroo kanarraa bilisa goonee karaa nagaatiin biyya keenya dagaagsuudhaaf uummata keenya sabachiifnee tokkummaa isaa tiksinee gara milkoominaa fi dagaaginsaatti guddisuudhaaf wal dhagaanii karaa lachuu hojjechuudha. Nuti addi bilisummaa Oromoo waan uummata Oromootiif bu'aa qabu kamiinuu irraa seesuu yookaan irraa booda deebiin hin jiru. Yoo garuu wanti adeemsa waan hojjennu hundaa booda deebiidhuma ta'e faallaadhuma argitee milkiin dhiisiitinuma hunda sadarkaa adda bilisummaa Oromoo diiganii humna isaa balleessanii isa balleessuutti akeekkatamee hojjetamu ta'e tole jedhanii kana jalatti walii galuun harka ofiitti nu garboomsuu waan ta'u tole waan jedhamu natti hin fakkaatu. Yoo sanan taate garuu wal mariidhaa fi wal ta'iinsaan akka murteeffannee hojiirra oolchuudhaaf yoo ta'e addi bilisummaa Oromoo gaafatama gara isaa ba'uurraa of duuba hin jedhu isuma kanarratti abaannee hojjechuudha jechuudha. Mee haala waliigalaan sin gaafadha yeroo ammaa kana addi bilisummaa Oromoo karaa nagaanin hojjedha Finfinneetti deebi'ee Finfinnee fi Oromiyaa keessa jira. Gama kaanii warri duratti mootummaarra turan TPLF deebisee of ijaaraa of hidhachiisaa jira. Akkasumas warri Amaaraa bifa biraatiin of ijaaranii of hidhachiisaa jiru. Warri Odeeffaa immoo akka yaadametti adda bilisummaa Oromoo hirmaachisanii ce'umsa kana milkeessuu irratti hojjechaa hin jiranii. Gama kaaniin waraanni bilisummaa Oromoo gariin bosona keessatti hafeera. Amma haala kana yoo ilaaltan sin Finfinnee keessa taa'uun Oromiyaa keessa jiraachuun sin yaaddessuu gara fuulduraatti rakkoon nurra ga'a jettanii waan yaaddoftan hin qabdanii? Waan rakkoodha wanti beekamaan tokko addi bilisummaa Oromoo yoomillee bakka fedhettillee kanaan duras wareegama eenyullee baasin baasaa jiraate qaamni kuni ammas wareegama fedheefillee qophiidha. Haalli hin yaaddessuu miti yaaddessaa utuma ta'ee jiru qabsoo hanga barbaachisetti qabsoon itti jiru kun kana gaafata yoo ta'e wareega fedhe yoo baafnu jedhameetumatti jirama. Kan yaaddoo waanuma hin namne suni yaaddoo jedhamee immoo waan qabsoo barbaachisurraa qusatamee akka maleetti tarkaanfii miidhuun fudhannu jechuudhumaanii dhugaa obsamee roorroo meeqa kan nami keenya sadarkaa hoogganaatti illee jiru hidhamaa doorsifamaa jala bu'amee halkanii guyyaa to'atamaa hojii wal dhorkuudhaan waajjiraa wal dhorkuudhaan rakkoo meeqa walirraan gaamaatuma jedhuu danda'atee hoogganaa adda bilisummaa Oromoo haala kana keessa jiraata. Karaa kaaniin akkaataan adeemsa biyya sanaa walumaa galatti waan Prime Ministeriin jedhu waan paartiileen adda addaa jedhan jireenyinii fi hireen biyya sanaa haala baay'ee yaaddessaa ta'e keessatti warri kaan biyya of danda'e ijaarratanii warri kaan immoo argitee mirga Oromiyaatii fi uummata Oromoo saamanii akkuma duriitti itti bashannananii jiraatu warri barbaadan waan isaan haasa'an akkatti isaanii yaadatan akka isaanitti qopheessaa jiran akka isaanitti yaada qofaanitu hin ta'in jaarmaadhaan hidhannoodhaan qopheessanii qabeenya keenya irratti
akka waan kasaanii ta'ee lafuma qabatanii jiranatti of ittisuudhaaf hojjetaa jiran dirreetti mul'ata. Kajaraa jireenya mataa isaaniitti mana biyya isaanii galanii of ijaaranii biyya isaanii qabatanii nam tokkollee biyyi biraa warri kibbaa umarraan qabu Oromiyaan isaaniin tuqu mootummaadha jedhamee inni giddu galeessa jiru waan oolmaa bultii isaanii quban qabu isaan akka fedhanitti waan hundaa'u homaa bulchu kan hundinuu irratti bashannanaa jiru irratti dhiichisaa jiru nama fi itti afeeranii nama biraa irratti jiraachisaa jiran Finfinneen Oromiyaan qofaadha yoo ta'u immoo akkuma kana kan warra kibbaati kana warri kaabaa jireenya isaanii tolfatanii kophaatti ba'anii dabranii akkatti nu saaman irratti qopheessaa jiru. Jarri keenya immoo warri maqaa keenyaan mootummaa kanarra jiranii kunumaa isittis hin dhaga'amu irrumatti iyyuu gargaaru fedhiima isaanii guutuudhaaf yaadannoo kunoo isaanii bakka bu'anii tarkaanfachiisaa jiru. Jarri kun nu bulchuu qofatu hin ta'inii warri kanaan dura du'ellee ergitee bakka bu'ootiin isaanii ekeraan isaanii lafa keessaa iskileetanii isaanii ol ka'ee kan gurguru barbaaduu irraatu argitee hawwii dhaabaa fi akeeka isaanii gasii isaanii jiraachisuudhaaf kufanii ka'aa jiraatu. Makuma kanaan iyyuu malee jedha waan dhageessee maaliin isitti maamiti hanga sadarkaa makuma Oromootiin ijaaruunii fi dubbatuun hin danda'amu Itoophiyaa jalatti malee jedhame waan booda waggaa 10 dura qabsoo kana booda deebisuu tokko waan akkasiiti. Kanaaf riilii kun haala baay'ee hamaa fokkataatti jira. Haala hamaa kana immoo dura dhaabbatuunii fi wareeguma fedhe yeroo gaafate baasa. Dubbii sirriitti deebisuun karaa irratti deebisuunii fi saba keenyaaf biyya keenya dandamuun dirqama waan ta'eef addi bilisummaa Oromoo wareeguma fedhe oduu qophiidha. Garuu haalli as deemaa jiru rakkinni kan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa kana gidduu jiru qofatu hin ta'in kan isarra baay'ee caalu kan biyya deebi'u hedduun hojjetamaatu jiru. Sana irratti gargaaruuyyuu malee kana hanqisuudhaaf qalbiin isaanii garas deebi'aayyuu hin jiru. Diinni guddaan adduma bilisummaa Oromoo ta'e kana waaqayyo qalbii isaanii bituu jenna. Ayyee meegaa asumaan yaadota adda addaa ka'ee hin jira garuu akka waliigalaatti wanti sinqeerroofis uummata Oromoofis warra maqaa Oromootiin mootummaa qabatee jiruufis waa akkasumas qabsaa'ota Oromoo hundumaaf wanti dhaamtan inni dhumaa yoo jiraate carraasiniin kenna. Gaariidha wanti dhaamnu yoo jiraate waraanni bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo waan uummanni Oromoo jedhu waan qeerroon jedhu waan argitee biyya keenyaaf tolu hojjetu barbaada. Itti mamee irraa dhagaamee dhiisii akkam yaadanii akkam fedhe uummanni Oromoo illee jedhee barbaadeetu hojiirra hojjechuudhaaf qophiidha. Kanaafuu nuti rakkoo uumuudhaaf hin ta'in tarkaanfiin nuti tole jennee waanuma warri gara mootummaan jiran jedhan hunda yoo fudhanne akka jaarmaattis diigamu akka sabaattis mataa ol qabatu nu dhorkaa jenneeti malee nagaa barbaachatti iddaan tokko illee hin jiru. Tarkaanfii fudhanne sanas akka namooti tokko jedhanitti miila tokkoon keessa miila kaaniin immoo ala araara barbaadu lola barbaadu konfiyuuzhinii kasii sana hin qabnu miti. Nagaa barbaadnaan nagaa kana keessatti immoo haala piroosesiitu jiraatu qaba. Piroosesii gaarii dhaabbataa jira. Ka milkiitiif ka kufaatiitu jira. Piroosesii sarratti wal qabaa jirra. Akeekni jaraa garuu addi bilisummaa Oromoo dhabamsiisuu jaarmaa kana dhiiguu jireenya Itoophiyaa akkuma durii kaleessaa sana Oromoo ni ba'aa nama biraa baatee seenaansaa, aadaansaa, afaansaa, mirgisaa hundi galafamee nama jalatti buluutti jirama malee mirga uummata Oromoo tiksaa hin jiramu. Isa kana immoo nuti argitee gaafatama kanaa dhaabni kun duraanis ofitti fuudhee waan jiru adda durummaadhaan kana uummata keenya agarsiisuun qeerroo keenya agarsiisuun hundumaa firaa diinaa alagaa hunda hubachiisuun dirqama keenya waan ta'eef malee karaa badii karaa uummata keenyaan tolle filatamee wareegamaaf du'aaf of kennuun bu'aa addaa qabaatee waan kana karaa irratti deebisuudhaan wareega nu gaafatu baasuun qophii taannu malee bu'aan irraa argamu barbaadamee miti. Kanaaf uummanni keenya akka nu hubatu akka dhaaba isaa hubatu akka olola diinaatii fi duula karaa adda addaatiin nurratti godhamu dhugeeffatee komiin barbaachifne yookaan immoo maqa balleessii diinni oofu dhugeeffachuudhaan adda isaa dhaaba isaa adda bilisummaa Oromoo irraa
of duuba hin jenne deeggaruudhaaf waliin dhaabbatee waan barbaachisu hunda waliin goonee mirga keenyaa kabachiifnu jabaadhaa yeroo hundumaa isin dhageenyaa isinillee nu dhagaa waliin tarkaanfannu waaqni nu milkeessinaa ni milkoomnaa shakkiin hin jiru kanaafuu jabaadhaa bakka jirtan hundaa'uu waliin jennagaa. Ayyee Jaal Dhugaasaa Bakakkoo miseensa Shanee Gumii Adda Bilisummaa Oromoo saatii keessan fudhattanii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkasumas deeggartoota keenya bakka adda addaa jiraniif dhaamsa waan nu dabarsitaniif hedduu galatoomaan jedha ulfaadhaa. Baay'ee gaarii dabata akka hayyaa ta'eefis guddoo galatoomi. Ayyee nagaan. Kormi jiru, mata kormi jiru, jibichimbo kisu, jibichimbo kisu, jibichimbo kisu kain. Oto kormi jiru, mata kormi jiru, konarabo jiru. Gadenuru sumba sabati rori sudi galam milora suatu ma balaga jalagata mablam mikelata mabi galam miketuta laki abagara jarri boru gala disi dubbi darat inuma ke bare sitti marsela minko e sabba che senta signa chubde ma che ronco sitti marse che ronco Napoli sina mana che roko nama garati ati halaga nama nini halaga nama gana harka che ragnate che ngumarra dugen karra sasa wadite kawe daronga dite jarri kasrada la kurba ero che resa jaba kai wal kakasi sammi ke suma kaba gumalammi basi ai nama guma basumale nama guma nyatun tanganu akomoko ai wadara nama lammi adumale isalami nyatun tanganu akomoko ayo wadada ayo ware gamto tapi galmani ge nyaya keroko ayo wadada wani gala nala galu gabro fatap arkan kenya jajabe kiya Kursi loli lola ngayo midina gabarra loli lola ngayo midina gabarra numa kamuni tibambana ngayo midina gabarra tafal manne bilisabana ngayo midina gabarra rona laganu tiamate ngayo midina gabarra danne lolu dirkabatate ngayo midina gabarra na urkufi loli akero ngayo midina gabarra sine bulu dadam neroro ngayo midina gabarra odini lambi kola fayau ngayo midina gabarra nu challise kamana tau ngayo midina gabarra ndu efguma kanjiru basa ngayo midina gabarra tina gadu kaira sasa ngayo midina gabarra kuma jirtu walitti dami ngayo midina gabarra na gombisi mirra garmami ngayo midina gabarra jabadu jajabe jabadu jajabe jabadu jajabe jabadu jajabe kode kiya jabadu jajabe sumabimbiya jabadu jajabe kerobiya kai tol kakasi jajabe sumabimbiya jabadu jajabe kerobiya kai tol kakasi jajabe kerobiya jabadu jajabe kerobiya kai tol kakasi jajabe sumabimbiya